Timo maltu sini tay. Galanni waaqayyoof haa ta'u maqaan koo Muluu Taayeen jedhama. Kannaata waldaa kanatti guyyaan Faasigaan sanbata jiru ani immoo jimaatan sagantaa addana dhufe mucaan koo mucaa waggaa 7 ishee fideen dhufe isheen gaafa teessu hin fajajji ituma teessu yaadaan badde sokkiti. Achi gaafa addana fidee namni waaqayyoo mucaan kun kan eenyuti naan jedhanii naan kan kootiin jedheen mucaa koon fakkaatu maaliif guddoo waan taateef an kootiin jedheen achi booddee mucaan kun gaafa teessu yaadaan baddi isin irratti hin dammaqne malee bineensota gidduutti of argiti jedhaniitu harkarra kaanii ifatanii waaqayyoon kadhataniif isa booddee gaafa gallu kasnaan jette waatu natti dhagaame gaafa saannaa kadhataniinaan waan attamiiteenaan bakka natti tole keessi koo jette galanni waaqayyoof haa ta'u eddasiiti inni ishee yaadaan baddu injiru fayyiteetti galanni Yesuusiif haa ta'u inni daa'imman daawwatu maqaan waaqayyoo barabaraan haa eebbifamu anaan immoo akkas ta'e isheen tokko as bukkee koo jirti ituma isheedhaaf kadhatanii kufi na godhe waatu innaan dafee muka kanan qabadhe achi bakka kana si dhukkuba miti naan jedhaniituun ittiin himin eeyyeen jedheen achi booddee mucaa saadhas qoricha nyaachisaniiru jedhe namni waaqayyo achi booda miila koo kanaa fi harka koo kanatu bishaannata maaliif sanyii keenya keessatti akkoon sadii paralyzed ta'anii isaan du'aniiru wiilcharii sadiirra ta'anii jechuudha namni sadii wiilcharii tokkorra ta'anii yeros kutaa lama kutaa sadiin baradhaa maqaa gooftaa Yesuusiin illee wiilcharii sana caccabsineetu caakkaa keessatti ganne kun dhaloota keenyatti hin darbu jennee innaan gaafan taa'ee yaadu wanti kun gooftaa anattis darbuuf jedhamoo jedheen baay'een dhiphadhan ture maaliif camma guddaan kaadha kan hin kufneef jedhee akka kanammoo qabee mi'a guddaatti hin kaasa of madaalu fedhe jechuudha achi gaafa sana gaafaasitti naa kadhatanii namni waaqayyoo gooftaan isaanii eebbisu harki kees miilli kees bishaan si ta'a lachuu keessan qoricha si nyaachisaniiru naan jedhanii achi siyaasa dinarraa iyyee edda gaafa sanaati harki koos miilli koos fayyaadha isa nama fayyisu Yesuusiif galata naa gashaa waa tokko dubbachuu barbaada mootota lammaffaa irratti boqonnaa akkas jedhe Elsaa'i isa isaan wajjin hin jiru caala isa nu wajjin hin jirutu caalaati hin sodaatinaa jedhe harki waaqayyoo waldaa kana keessa jira harki waaqayyoo nama waaqayyoo wajjin hin jira jecha jedhamu walitti hojjeta waaqayyoo maqaa waaqayyoo barabaraan haa eebbifamu. Gooftaadhaaf ulfinni guddaan haa ta'u mucaan isaanii himachuun dandeessu ture iddoo kanatti yeroo dhuftu yeroo hundumaa fajajji yaadaan baddi halkanis guyyaas akka kanatti rakkate ture maatii wanta sanallee wallaalaniitti rakkatu ture namni waaqayyoo raajiin bineensota gidduutti yeroo adda addaatti of agarti mucaan kun bineensota ishii rakkisa jedhanii irraa ifatanii mucaan ishis gaafasuma fayyitee galte ishiinis gaafasuma fayyitee galte mee harka keessa walitti buusaa gooftaa bara firaadha ulfinni guddaan Yesuusiif haa ta'u noora